Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo. Har'a viidiyoo bareedaa takkaan isin qabadhee dhufe sanis maali? Haala itti paaspoortii osooti iddoo paaspoortiidhaa hin dhayne teenyee itti guutuu dandeenyu jechuudha. Onlaayinaan kaffaltiillee onlaayinaan ittiin kaffallee adireesa keenyaa fi poostaa beetii keenyaas keessa barreessinee karaa gabaabaan guyyoota 20 keessatti gama keessan ni qaqqabaa jechuudha. Kuni kan biyya keessaatii fi kan biyya alaa adda. Kun ammoo kan hin qabadhee dhufe kun kan biyya keessaatii jechuudha. Na hordofa hanga dhumaatti sheerii fi sabiskiraayibis godha. Oke, gamanumaan isa dhayxan Google Chrome isa jiru kana seentanii Google Chrome iddoo itti silaa barreessanii waan itti barbaachistanii argachuu dandeessan kanatti Itoophiyaan paaspoortii online kan jedhu barreessitanii san booda sarchi gootanii jechuudha. Kun akkuma isinitti argaa jirtutti apply for Ethiopian passport online isa jiru start new kan jiru kana irra cuqaastanii jechuudha. Okay, amma haala kanaan websaayitichi banamee jira jechuudha. Okay, eeysa dhooytanii register isa jiru kana dhooytanii jechuudha. Okay, register isa jiru kana dhooytanii okay ni dhooytu. Kan jalqabaa irratti maal isin gaafata? Register godhuuf dura aappii kanarra galmaa'uu qabdan. Okay, amma falmataa hayyuu fakkeenyaaf falmataa father name Abdii Hayyuuni. Okay, Abdii Hayyuuni, Adam Hayyuuni, kalamaffaa bilbila itti aanaqu, kan sadaffaa imeelatti haa galchuu, kan afuraffaa paaspoortiitti haa galchuu, isa kana koonfarmii haa godhuu. Roobot kayyattu kana tuutaa san booda sign up isa jiru dhooytaa jechuudha. User already existing anja namtichi galmaa'ee jira jechuudha. San booda sign in isa jedhu seenuu danda'a. Welcome to Harisuddin Amiin naan jedhee jira. San booda requirement isa jiru kana dhooytan. As jalatti waan cufaa'u isin fidaa jira wanti kun. Akkuma argaa jirtan as jalatti new passport, expired passport page run out, damaged passport kan badee fi kan isin duraa miidhamee fi valid ka ta'ee fi cuftinuu asirratti argama. Amma haaraa bannu new passport isa jiru haa dhooynu. Akkuma beekamu asirratti prepare all requirement document for the service dura wanni godhuu qabdu tajaajila kanaaf waraqaawwan barbaachisaa ta'an isa qopheeffatta. Innis waraqaa dhaloota, kalamaffaa ID card yookiin lakkoofsa ID qabaleedha yookiin
waraqaa eenyummaa jechuudha. Kan haaromfame koppii isaa PDF'tti yookiin waraqaa suuraa irraa kaasuudhaan ni qopheeffattan. Kan lammaffaadha paaspoortii taayipirees peejii 64 kan qabu 2186. Inni peejii 32 qabu 600 kafaltanii jechuudha. Kun kafaltii gama dhumaatti onlaayiniin kafalamu. San booda orjinaala onlaayinii irratti isaatu sagantaadhaan itti nu fida amma isiisan ol baafnaa jechuudha. Kun qajeelfamni kanuma agarsiisa. Kan lammaffaa appilaayi naaw kajuu kana amma argachuuf isa kana haaruu kunnu start individual kan osoo hin tuqne dura agree to the service condition terms of condition kana dhoynu isarra dhoyna haala kanaan nu ban new passport appointment renew replacement appointment kun amma haareeffachuu jechuudha. Appointment yookiin beellama guyyaa itti fudhattu san si garsiisa. Kan lammaffaa haaraya akkamitti baafattaa si garsiisa. Na jala deema. Xiyya kana tuqxaa san booda set selection kajuu kana site selection kanarratti site location irratti iddoo ifi jirtu guutta. Anama fakkeenyaaf Dirree Dawaa Haajuu Umee fakkeenyaaf Dirree Dawaa gootaa City Haajuu Dirree Dawaa gootaa ati ammoo keetti gootaa beeki. Select office isa juu Dirree Dawaa gootaa inninis asumannaa dhufaa jechuu beeki. Magaalaanis delivery site iddoon inni itti qaqqabus posta office Dirree Dawaadha jechuudha. Lammaffaadha akkana deemtaa kuni amma appointment date and time yeroo itti guyyaa dhayxee isa kana argattu jechuu beellama sii qabamu. Fakkeenyaaf guyyaa 26 kana haa ta'u. Guyyaa 26 hin ta'u irra darbee jira guyyaa 27 goota. Guyyaa 27 kana sa'aatii 2 hanga sa'aa 3tti dhayxee argachuu dandeessaa jechuudha. Tarmiitti hantu dhooyta next goota asirratti maqaa kee barreessitaa jechuudha. Fakkeenyaaf Fatiyaa jennu, Hassanaa jennu, Bakaraa jennu, umrii yookiin date of birth kuni kan sartifikeeta dhaloota keetirra jiru san barreessitaa. Guyyaa itti dhalatte kan sartifikeeta irraa jiru sanii wajji wal dhabuu hin qabu. Guyyaa takkaa jennuuni baatii 23/19/90 jennuun. Amma kuni Amaaranyaadha jechuudha. Siim kajuu kun isa kana godhachuuf jalqaba kiiboordii Amaaranyaa buufachuu qabdan. Booda aseentaa language type isa jedhuudha. Manage input language kajuu kana dhoyta. Amaariffaan agartanii na fakkaata. Amaariffaa kanarratti hin dhawa. Ingiliffaa ammoo irraa hin gabbuusaa jechuudha. Asirratti amma mee Fatiyaa Haajuuni. Fatiyaa Haajuuni. FA isatti arginame. Fatiyaa Haajuuni. Tiin isa jiru kanallee tii inni jedhamu tii Fatii yaa jettuuni. Fatiyaa Haajuuni. Guyyaa isatti argadha. Turree kana keessa hin jiru waan ta'eef achi dhoyitee jijjiirtee ilaalta. Fatihaajiin Fatihaa gootaa Bakariin siin jee. Bakaraa jennuuni biyya isatti argadhu. Bahar
Vdha kuni Bakar. Bakar, Fatia Bakar, Adam Hajuni. Adam Hajuni guunnee jechuudha. San booda lakkoofsa bilbilaa keetti argachuu dandeessan sanirra barreessitaa. 3299 haa jettuuni yoo feete 9132 9148 21 ji'iin imeelii keetti galchitaa jechuudha. Akkana gootaa imeelii keetti galchitee birzipilees amma iddoo itti dhalatte san kan sartifikeetii keetirra jiru san itti guutaa jechuudha. Kiiboordicha ofirraa jijjiiru lammaffaa irratti amma jijjiiree ingiliffaatti jechuudha. Amma asirratti iddoon itti dhalattee fakkeenyaaf Dirree Dawaa jedhuuni. Dawaa waan sartifikeetii keetirra jiru gootamooti. Amma lakkoofsichi birzi sartifikeetii yuuniq ID irra jiru jira. Lakkoofsa galmee kan jiru isatti guutaa duwwaa 4 kiyyaaf kee wal fakkaachuu hin danda'amu. Duwwaa 4 duwwaa 5 14 duwwaa 1 timi 4 duwwaa 1 24 56 itti guutaa jechuudha. Select occupation kan jiru kanatti guuta. Assistance military ati gahee ogummaa keetii fakkeenyaaf ati tiicherii haa jennu yookiin istuudantii haa jennu bilaak yookiin heer kalariin kee bilaakiidha. Rifeensi mataa select gender jaa saala keeni filattaa nama yookiin dhiira jettaan ati waan ifii godhattaa singil jettaan ammas fuutee moon fuunee ay kalariin ammoo bilaak jettaani adabshin isa joona dhooytaa ichi dabartaa jechuu fuulatti aanutti. Kalammaffaa select region naannoo amma san iddoo inni itti sii dhufu kun ammoo naannoo ofii itti dhalatteessanii jechuudha. Oromiyaa haa jedhuun magaalaan Finfinnee isteetiin ammoo Iisti Harargee zooniin ammoo zoonii akka isteet inni jedhu dogongora Oromiyaa jettaanii Oromiyaa zooniin Iisti Harargee waradaan amma Haroomayaa fakkeenyaaf haa jedhuuni Haroomayaa qabalee duwwaa takka haa jedhuuni istireetiin ammoo saawuz iistarnii irra jirraa jechuudha. Saawuz iistarnii irra jirraa haawus nambar poostaa nambariis qabaattutti barreessitaa moo dhabduun dhiiftaa jechuudha. Iddoo isaa godhatte anamma godheetiin jira yoo kaa'ate iddoo kee godhachuu dandeessa. Asirratti immoo wanni inni si gaafatu aad faamilii haadha abbaa kee barreessiin jaa abbaa kiyya jalqaba haa godhu Abdii Hassan fakkeenyaaf haa jedhuuni eewaa ka gubbaa sanii wajjin wal dhabuun qabu jechuu kareefuu sanii wajjin Fatiyaa Adam Bakar katti aanu maal gootaa asumarratti aad gootaa jechuudha. Amma kaan gubbatti ol bahee jira amma Adam Bakar kan jennu kuni asiin seefitti goota kalamaffaadhaan hidhabattaa maazar kan jiru kanarratti gabbuuta asirratti Halimaa Abdii haa jedhuuni akkana godhee seef godheen jira jechuudha.
Amma maaltu itti aana next isa jiru jechuudha. Fuulatti aanu. Amma selectii fixes deetii fixe personal information fixe samarii dhaannaafee jechuudha. Amma paaspoortii peejii nambar inni jiru immoo lakkoofsa paaspoortii peejii keenyaati jechuudha. 32,600 kafalla 64,280 kafaltaa jechuudha. Isa kanarratti haa dhoofnu. Amma gaafuma lakkoofsa waraqaa eenyummaa kee isa reefu suuraa kaafne san ammaasis suuraan kaafne san meegaabaayitii takka gad ta'uu qaba. Isa san upload goona. Amma kana goonu. Okay. Amma kana goonu. Kana mattaawaqaa isa jedhu sana jechuudha. Kana goota. Inni lammaffaa birrii sartifikeetii yookiin waraqaa dhalootaa kan jedhamu sani. Okay. Asirra buuta dhoofta isiidha. San booda upload kan jedhu tuqxaa jechuudha. Amma gaafuma request state request July 5 bara 2022 ani kaniin ammaan tana galmaa'e appointment date yookiin yeroon beellama itti dhaqee fudhachuu danda'u July 27 bara 2022 sa'aatii 2:03 jechuudha. Dhaqxee fudhachuu dandeessa. Application nambariin kee kanaa jechuudha. Kana kanummaan paaspoortii gubbatti lakkoofsi kan mul'achuu danda'u san. San booda oofisiin Dirree Dhawaa ICTtti argatta. Delivery saayitiin Dirree Dhawaa poostaadha jechuudha. Kaniin ani irra guutee beeke kun amma. San booda okay qajeelfamoota kana ni dubbista. If you are applying for new passport yoo barbaaddan ta'e dirqama guyyaa dhayxan san fingerprint yookiin ishaaraa harkaatii fi mallattoodhaa fi birrii sartifikeetii kee orjinaala mattaawaqaa kee yookiin waraqaa ragaa kee orjinaala wajjin kan haara yoonfame wajjin dhayxee fudhatta jaa. Ammaasis adabbiin ni jira. Guyyaa 15 yoo dabarsite birrii 150 kaffaltaa. Guyyaa 30 dabarsinaan 300 kaffaltaa jechuudha. Saniifuu kun kana fakkaata. Kan lammaffaa amma kunoo waan reef barreessinee jiru sun haa ilaallu. Fatiyaa Hassan Bakar. Okay. Meel Itoophiyaa akkasitti deemta. Amma eega kana hundaa'u proof goote booda confirm application date isa juudhooyta. Okay. Amma gaafuma nu dhufee jira jechuudha. Asirratti wanni nuti hubachuu qabnu choose payment method below. Kana keessaa karaa kafaltii ittiin kafallu yookiin kan nuti qabnu kamii jennee haa ilaallu. Amma CBE biraanchii qabus isaan kafala. Kan Paaywiz CBE birrii ka qabus mobile banking jechuudha. Yookiin ammas mobile banking aappii ka qabus isaan kafala. Kan teelee birrii qabus isaan kafala jechuudha. Amma wanti kuni directii akkaawuntii teetirraa bifa waraqaa saniin namaaf tiraansfer godhuu hin dandeessu. Bifa as keessaan guutamaa jechuudha. Okay. Wanni nuti kafallus birrii 600 jechuudha. San booda agree terms of condition isa juudhooyna. Nu ta'uu isaa mirkaneessina. Okay jettaan. Payment option irratti wanni na gaafachaa jiru tuqadhuu naan jee. Ana amma fakkeenyaaf Wiza CBE biraanchii kanarratti haa dhawadhu. Akkanan naa fida. Okay. Amma gaafuma dhufee jira jechuudha. Akkana kana payment instruction yookiin caasaan kaffaltiidha. Go to your preferred to CBE branch and advise order to go to bank teller immigration online passport service. Your payment order code is. Amma eega baankii deemtee booda order code baankii teelar yookiin bakka bu'aa baankii kennita. San booda immigration online passport service isa juudhooytaa fi isaa siidhawa inni ati maallaqa kaffaltuun san booda lakkoofsa iccitii keetii kana kennitaa fi jechuudha. Lakkoofsa kanarratti inni sii galcha.
qarshii 600 kaffaltaa jechuudha. Yeroo beeksisa amma fakkeenyaaf yooniif kaffaltii sanirratti miseejiin isin hin dhufin osoo miseejiin isin sa'aatii 2 osoo hin gahin duratti yoo isin dhufuu baattan gara 81 bilbiltanii gaafachuu dandeessu yookiin gara imeelii kanaatiin barreessitanii gargaartota gaafachuu dandeessanii jechuudha. Kun akkuma asirratti argaa jirtan first name Fatihaadha Hassan yookiin Bakar jettanii phone numberiinis kana application numberiin isa kanaan barbaaduu dandeessan. Kun hundi kana fakkaataa jechuudha. Order koodiin teetis kana isa kana wanni irraanfachuu hin qabne as dhooytanii piriinti godhuu danda'u qabdanii jechuudha. Gabbuuftan amma asirratti wanti kun akkana gabbu'ee jira. Okay. Akkana goonu daawunloodii isa jiru kana keessatti nama fakkeenyaaf godheen jira jechuudha. Wanti kun achi jala dhayitee ati yeroo hundaa'u akka beellama keen irraanfannetti laallachuu dandeessaa jechuudha. Kanuma kunoo kan sagantaa dhufu keessatti haala kamiin ka biyya alaa jiru hoo biyya tana keessatti ittiin baafate karaa gabaabaan itti argachuu danda'an isinii qabadhee dhiyaadha. Hangasittuu subscribe share godhaa meenuu gargaara. Obboleeyyan Islaamaa obboleeyyan Oromoo hundi keessanuu isin kan biyya alaa biyya keessa jirtan hundinuu yuutuubiin keenyalleen haaraya aniis haaraya hundumaafuu wal barra meenuu jajjabeessaa akka isinii jajjabaanu nu godha. Inshaallah yoo Rabbiin fedhe fuulduratti waan baay'ee isiniin barsiisa jeetiin amana. Rabbiin nu haa dheeressu umriis nu haa dheeressu. Gamanumaan nagaatti isiniin jedha.